sin. Kana achitti waan biraa waan hin jedhuun qabu dhugaa rabbi. Meme isri asoolli asoftetta sirba biijiidha fakkaata guma yeroo barbaadetti mirti rakaattee dubbachuu dandeessa yeroo namni si biraa deebi'ee tokko yookiin konkolaataa ofaanatti yeroo dhaabdetti salaamu alaikum jettee galuu dandeessa shi dabareen keeti. Ati immoo isri ammasitti meme sirba nafiisaan cinqamtee sii sirbiti keessaa. Haadha dooyyee kana dhiyoo kana ijoollee wal geessee tokko. Baay'ee godinsi cimaa nafiisa. Mammadaa jajiiraa biratti sitti maatu. Anaaf jajiiraa. Gudi tani lagi, ini dah kena. Kenapa jadi mal tu dah kerja kerja jadi dah mana? Dole wargisi kopi sih. Apa tak ada apa tadi ini beri di jennan warabbal kaaba buti nanti itu kan rotate bu. Cuma rotate bu. Namu dah malin di suara toko kisah. Bukan siapa tu? Jennan cuma wargisi dole apa tak ada apa terus mal ini jadi kopi malin naruh kubara di sana naruh kopi nanak. Lama cuma ada nano dia sing aja dan ada doi jadi mana asin jiran mungkin untuk kongkesa ajaran nakal badera jiran Jiran itu jiran ada ganu. jiran malah jiran nanti jiran jiran dokter malik tiko pa jadi cuma wala la nina na serba kesa ada beri apa sih dia bu ada doi garulo tumboina ilmu yesani kare tidak mau dulu ada jiran Galatum kakak Friday. ada doi garulo tumboina ilmu bakat tu silan zarfi nikah jabi garulo tumboina ay wala bisa mau orang palka zarrab Badai saja deh, badai sa. Wallahi jaga. Video sana. Wallahi dah bo, sirbota bayi apa ni dua kan ni na panjuru, sirbu ma bandi rumah sadin jimi fi. Aku macam nak gibe kisah kan nenjira nuja cure dun sani kan nen YouTube fi channel gara-gara ranjire tu juru mali sirbota heddu awasa kisah tijada tamam bayi juru. Suni si dabari duman awasa bakka banu ini eganna amarratti jechuudha waan kana obboleewwan keenya kanneen amma nu caqasaa jirtanu tarii asirratti namoonni muraasni laayivii kan nu daawwachan jiraachuu dandeessu hedduun immoo namoonni kumaatamaan lakkaa'amanu viidiyoo namni maxxansu irratti hundaa'eeti kan waan kana informationii kana dhaga'u jechuudha so viidiyoo ammaa kana jechuudha yeroo ittiin qabatin mubaarik viidiyoo waraaba karaa telegiraamii faayilii godhinatti ergii an jechuudha asii edit godhee babbareechee karaa tartiiba namootaaf hubannoo kennuu danda'uun jechuudha hundumti keenyayyuu dabareedhaan sheer diit walirraa goonee akka namoota baay'ee bira qaqqabee boruu malee iftaan jechuudha short taayimiidha kan qabannee jenne guyyaa tokko qofadha jechuudha baallamichi wantootni akkanaa kun osoo baallamni xiqqoo dheerate gaarii ture garuu yeroo hin qabnu waan ta'eef guyyaa tokko ni ga'a har'a oollee boru oollee gaafa roobii halkan sa'aatii 2 akka Itoophiyaatti mana mubaarik musammaatti kan jedhu namuu jechuudha reedii itti ta'ee sheerii goonee beeksifna. Sheri intini gassi guddisa jechaa jirti diggittiini abbaan isaaf ta'e dhufe abbaan ni isa dhiise si galaa jira miti silaa nafuu kadhataa dura waamaa jetti Oromoon inni sababa barbaadu silaa hin godhu mikniyaatno dhugumatti onnee irraa quuqqamaaf jaalalaaf yoo ta'e mana minilikii maan taane laayivii galee yoo jiraate minilikiin nafiisaan gargaaratti yoo ta'e minilikiin bira gargaaruu dhaqaa hin jiru nafiisaan gargaaruu dhaqaa jira zaasseet gabaabatti jechuudha yoo dubbii barbaadu taane dhalate. Bareedaadha. Deeggarsi nafiisaa borooleef kan gatii ta'ee fi amma irraa baaneeti bicoo si ijoollee bohaarsinee sirba lamaan tokkoon. Tokko hawaasuma irraa namni tokko badhaasa birrii 5,000tiin amman galcha ambiricha. Garuu Muhammad Aljazeeraan laallatu sagalee bareedaa qaba gatii ta'ee fi himma qoras gatii Aljazeeraan alatti abbaan barbaade dhiira taatee durba taatee sirba nafiisaa qas gootee daqiiqaa tokkitti asirratti jettaa. Wali wal qabatu sinuma gara koombaabtu ati naa galaana bareechee naa gala akkanaa naanaaf hin galle kan manaa jirtu beekaa itti bufanu jarree dorgomanu. Mubee dura gara sirba namni sirbuutti osoo hin seenin waan tokkittiin nafiisaatti mu barbaadaan waan hin yeroo hunda osoo hin argeetti mu jedhee barbaadu. Nafiisaa beektan torba barreeffadhaa oolan siin galcha deeqaa tokkitti jettanii birrii 5,000 badhaafamtu. Tokko viidiyoo jedhee naanii Muhammad Aljazeeraa hojjetee ergaa isa jalaas sana jalaas sheer opening godhu. Ayyee jabaatanii. Okay.
Mube yeroo nafi isaanii sirba michuu koo jedhu sana elementariin baradhan ture nafi sana dhaggeeffadhu ishee. Dhaggeeffataa jirti fi si waan nan boo'e itti meela mistira. Elementariin baradhan ture sirba sana jedhaatuma nasiifachii deema. Faazariin immoo sirba yeroon jedhu natti ka'a badaana lola akkan sirba sirbus hin barbaadu waan ta'eef. Amma manuma barumsaa sanatti mucaa tokko wajjin wal barreetuma mucaan suuqii wayii qaba karameellaan maastikaa fudhadheen dabarfadha maalin jedha bakka hin qaamna hadhanaan jennaan achumaan natti ka'an jarri biraazarii mana barumsaa akkamitti jedheessutu sodaadhu boqonnaatti badeen dhaqe suuqitti jechuudha. Jennaan achumaan. Maamad Aljaziiraa miti maamme. Mami Muhammad Aljaziiraati miti mube እና mucaan tokkoon wal janajjanadheen ture elementariin baradha xiqqoon ture yeroo sana beekan. Amma mucaan suuqii qaba suuqii mucaa dhaqeetan inga kana bakki taa'amtu jirti dhokadhee gaa biraazariin koo bana barumsaa nama sadi jiru wal eeguu maal jechuu jira sammaa miidiyaa kanarra taa'anii miti alhamdulillah. Amma dhaqeen sirbicha dhaggeeffatamaa suuqiidha mana barumsaa keessaa sa'aatiin galuu yenna gahu achi na dhabanii achi jirti bakka hidhee biraazariin koo Muhammad jedhama dhufe achitti yeroo dhufu kana sanan jenne barritti dhuma qofa miilaan dhiiteen nani keessa buusu ammana keessa hin jira barcuma wayii jira ani qalloo simbira wayiin ture barcuma wayii akka barcuma yaabbadhee barcumicha yaabbadheen takkatu maskootirraan innan utaalee jedhu qacoo wahii qamisii koo na qabee mataadhaan na dhaabe gadi lafatti. Kanaayyuu waan tokko hin jenne achi ergan ol ka'ee jechuudha. Achiin fiiguudha qamisii koo sana isa mukti na qabe mukatti isa citeetti hambisee isa kaan fudhadheen ergan deemee gufuu narraa fittus faana miilaa jedhaan fiigame isaa. Isa furguggeedhaan dhahamuyyuu jechuudha. Obsuu malee waan jaalallee fide maalan jiraa ilaalan fiigee seenaa kana na booddee barbaadan galatoomi dhugaara. Tokko na gammachiise dhugaa dubbachuu taanaan hubeen immoo guddaa sanaa galatoomin siin jedha qaamaan nattee biratti argamtee rakkoo si hubattee obboleettii keenya kanaan si bira jirraa jabaadhu jechuun kee isii miti nutti iyyuu abdii ora nafiisaa jechuun immoo dhugaa dubbachuu taanaan onnee ummata Oromoo hunda keessa nama jirudha nama jalqabaa fi hawaasa keenyaaf sagalee tahaa turedha. Asumaan wantan dabarfachuu barbaadu inni kun jalqaba kan akka dhuunfaa kiyyaatti ani laatuun siif lafa ta'ee jennaanati narra deemtee natti tola wallaahi laazim namni na miti an maayif artistii jechuuni keessattuu dhiifama naa godhaa warri kaan ijoolleen keenya ijoolleen kutaa biraa dhiifama naa godhaati asirratti nuti ilmaan abbaa tokkooti abbaa tokkorraa dhalanne har'a yoo nuti bakkeetti siganne namni biraas millatee sin ilaalu wannan asirratti dabarfachuu barbaadu tokko taanee nuti ijoolleen keenya harka wal qabannee obboleettii keenya kanaaf tumsinee bakkeedhaa ol galchinee sanaan booda ijoollee keenya kutaa biraa jiran nutti birmadhaa akka jennuun asumaan waamicha isin dabarfadhaa dhiifama naa godhaatii nafiisaa koo si waliin jirra yoomiyyuu taanaan an waan barbaadde sii ta'uudhaaf qophiidhaan siin jedhaa gara fuulduraatti kun immoo jedhanii akka gobannaataachuu arrumaa fi inshaallah akkuma tiitarii kiraamana harraa kaffalattuudhaaf inshaallah gara fuulduraatti immoo haala jiru sii mijeessinee akkati jireenya gaarii tokko jireenya siif malu tokko jiraattu siif goonaa jajjabaadhuun siin jedha dhiifama obboleewwan kan. Ulfaatu wallaahi rabbi mataa kee wala qabu rabbi bakka dhabeetti mataa kee rabbi wala qabu wallaahi waan siin jedhe. Galatoomi gumaa ulfaadhu. Galatoomi. Gumaa galatoomi ulfaadhu rabbi.
namni bisa disadeetanii kun deemin akka kana amma deekaa godhaniin booda viidiyoo aljaziiraan gadhiisaa tokkoon booda ana jelas aljaziiraa jelas dhaqaatti sarchi godhaatii viidiyoo gadhiifamee jiru koppiliin لا لسه بدو متى الله مو متى